Mo'addooyyee kudha tokko ta'an hidhaman yeroo ammaa geggeessitoota dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee kan taate Caaltuu Asfaa'uu fi Bilisummaa Mangashaa dabalatee hojjettoonni fi miseensonni dhaabbatichaa kudha tokko ta'an manneen hidhaa garaa garaatti hidhamanii jiraachuu dhaabbanni dubartoota Oromoo Addooyyeen beeksisee jira. Waggaa tokko duraa hundaa'ee qaama seerummaa argachuun Finfinnee fi naannoo isheetti hojiilee hawaasummaa garaa garaa irratti hojjetaa kan ture dhaabbatichi gochi hojjettootaa fi miseensota isaa irratti raawwatame kun mirga dubartoonni ijaaramanii hojjechuuf qabanillee kan sarbudha jedhe. Qaamni mirga dhala namaaf addatti ammoo mirga dubartootaaf falmaa jedhu kamiyyuu gochicha balaaleffachuu qaba jedhe dhaabbati dubartoota Oromoo Addooyyeen. Finfinnee fi magaalota Oromiyaa birootti labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan gochoonni seera dhablummaa garaa garaa qaama seeran kabachiisa jedhuun raawwatamaa jiraachuun waan irra deddeebiin gabaasaa turredha. Sarbamiinsa mirga namoomaa labsii kana da'eeffachuun raawwatamu keessaa immoo namoota nagaa sababa eenyummaa isaaniitiin addatti fo'anii hidhuu, dararuu fi saamuun gochoota hidhattoonni sirnichaa maqaa seera kabachiisuu jedhuun bobbaafaman raawwataa jiran keessaa isaan ijoo ta'uun beekameera. Dhalattoonni Oromoo fi Tigree isaan adda durummaan miidhamtoota gocha kanaa ta'aa jiranidha jedhu odeeffannoon maddeen garaa garaa irraa arganne. Humni waraana bilisiginnaa ezii kibbaa jala ture guutummaatti faca'uun dhagahame. Humni waraana bilisiginnaa ezii kibbaa Southern Command jedhamuun beekamu giddu galeessi isaa hawaasaa kan ture yoo ta'u akkuma eziiwwan kan biroo dirqamaaf adda waraanaatti ergamee ture. Haleellaa humnoota Tigraayin irratti raawwatameen garuu guutummaan guutuutti barbadaa'uu keessa beektonni sirnichaa fi booji'amtoonni waraanaa himanii jiru. Humnoonni Tigraay gara naannoo Amaaraa seenuu hordofee magaalota Waldiyaa fi Laalibalaatti kaampii tolfatee kan ture waraanni bilisiginnaa ezii kibbaa kun boodas Walloo kaabaa magaalaa Wagalxeenaa qubatee akka turetu himama. Torbee darbee dura haleellaa humnoonni Tigraay irratti raawwataniin baqatee Walloo gara lixaatti erga ceheen booda guyyoota muraasa dura irra deebiin humnoota Tigraay naannoo magaalaa Aqeestaa fi Yuunivarsiitii Magdallaa jedhamanitti waan rukutameef yeroo ammaa kan lubbuun hafe faffaca'ee baqataa jira jedhan. Waraanni Tigraay imala gara kibbaatti taasisu itti fuudhaan magaalota akka Luugamaa, Fincituu, Tortillaa, Ganda Qarsaa fi kanneen biroo to'achuudhaan gara marraa bitee fi darraatti qajeelaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Gama biraatiin ammoo mo'amuu dirree waraanaatti isa mudataa jiru haguuguuf sirnichi duula hidhaa fi ukkaamsaa bal'aa taasisaa jiraachuun barameera. Diigamuu waraanaa kanaan kan rifate sirni bilisiginnaa Finfinnee fi naannawaa isheetti dhalattoota Tigraay fi Oromoo sababa tokko malee ukkaamsuu, saamuu fi mana jireenyaa isaanii keessaa ari'aa jiraachuu maddeen oduu fi dhaabbileen mirga namoomaa garaa garaa gabaasaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa tibba kana baaseen hojjettoonni isaa 20 caalan Finfinnee keessatti hidhamuu yoo ibsu hidhaa fi ukkaamsaan dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiru yaaddoo guddaa akka itti ta'e immoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa baaseen ibsuunsaa waan yaadatamudha. Yeroo dheeraaf wayyaanee fi shaneen garee shororkeessitootaa waan ta'aniif isaan waliin hin mari'adhu jechaa kan ture murni bilisiginnaa Abiy Ahmediin durfamu garee humna ittisaa Tigraay waliin taa'ee mari'achuuf haaldureewwan 3 kaa'ate. Haleellaa qindaawaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay irratti banameen magaalota baay'ee kan dhabe bilisiginnaan waraana nurratti baname nurraa dhaabanii lafa qabatan kan gadi lakkisan yoo ta'ee fi mootummaa keenyaaf beekamtii kan kennan yoo ta'e teenyee mari'achuu dandeenya jedhee jira. Guyyoo Warriyo dhimma kana bal'inaan akka itti aanutti isinitti hima. Ethiopia has now outlined conditions for possible talks with rebels from the country's war-torn Tigray region. Jalqa birra dhukaas waraanaa dhaaba jedhaan lammeessu naannolee humnaan qabatan Affaariif Amaar gad lakkisanii marra deebi'anii sadeessommoo mootummaa kiyyaa beekamtii kennan ta'e TDF yookaan Tigray Defense Force waliin mari'achuuf qophii ulaagaalee waan murni bilisiginnaa Abiy Ahmediin durfam TPLF waliin haasa'uuf laf keeyyat keessa muraas turan mootummaa Abiy Ahmed karoorisa guddaan uummata Tigray lafirra
balleessu. Kanaaf immoo yakkoota gareen isa ji'oo 8 haawwaniif ijoollee teenirra shaabiyaaf shifta Amaara tafaannoo jedhamte hammachuun godha baatunuuf ragaa. Murni faashisti Abiy Ahmad nu maqale keessa aane baamne jennaan ilmaan teen beelaan fixuuf karanuchoof eegisuun ibseelaani nagar neetwoorkiin hin jirtu. Dhaabbilee bu'uuraalee misooma kanneen akka barnootaaf fayyaachuun dhiisaa ilmaaf intalti teen dhuga garaachaan dhumaati. Kanaaf duulban aginni tajaajilnurra cufnuuf deebisu dhukkarra kaafne dura deemne malee duuba deebuun hin jirtu yaad ijoollee Dabratsiyoon tur. There's a new frontier in Ethiopia's war. Rebels in Tigray say they're advancing further south. Waraan kaab Itoophiyaa khawmri wagga tokko lakkoofsiisuun ilmaan nama 1,000 dhumanii miiliyooni buqqa'uun biyyi Itoophiyaa jedhamtu lakkoori bonaat tuqqisee mootummaan Abiy Ahmad waan cufaan mo'atamus addunyaarra gabaate mo'amuun dhibin qabu mo'atamanii immoo dhuga dhoksuuf yaaluun biyyatti qileqeet daaraa bottorgoone jirra juntaan soda Itoophiyaa ta'uu hin dandeettu barbadeessine jirra yeeximmoo nagize yookaan akka laf qotataniif baane dabalate wanni hin jedhamin tokkolleen hin jirtu gareen daara bubbeen fuutaati jedhan naannoo farki caalbilis baasuun naannolee Affaarii fi Amaara weerarte Finfinnee fi Muummad. But there are concerns that violence could escalate with Tigrayan rebels joining forces with the Oromo Liberation Army. Jechooti biyyatti keessatti hin baratamin fuul miidiyaalee hawaasaatiif miidiyaalee dileellee dhiphisaan kitaat zimat Makket yehillina zamachaan bardargiir deebii lallabamtullee bu'aan isii uumat gaaga'uu malee sumuun baasuu dadhabde karaataaf warra hawwal taraarsuuf addunyaa waan hin godhin tokkollee hin qabdu. TPLF shoror keessaa waliin hin mari'adhi jechaa turte gareen biltsiginnaa dubbiin itti jabaatte jennaan shoror koofte biyyatti shoror keessu irratti argamti hin mari'ad. There are conditions. First, stop your attacks. Secondly, leave the areas. Third, recognize the legitimacy of this government. Hin mari'adha garuu TPLF yookaan TDF waraan kanarra deebiftuutiin am haal dure biltsiginnaa mariif keeyyatti keessa tokko ta'uusi Aljaziiraan gabaas hangammaatti waan am dubbada kanirra murtiirri hin dhaqqabne akkasi qubnaa qabaadha jechuun haasa'uusa kat keeyyatti dubbi himaa ministeer dhimmaa jala diina muftii TPLF waliin mari'achuuf gaafiteen tan sadeen kanuuf kabaju jechuun midiyaatti waraan kanurra dhaabtuuti lafa qabat hagad lakkiftu mootummaa keennaaf beekamti kennaan haal dure mootummaan biltsiginnaa baafat keessa muraas turan aga kharaan nu cufan baname ilmaan teembeelaaf dheebuu baatu Amaaraaf Affaar keessa ba'uun yaadamta hajad Geetaachoo Raddaa garee federaalistii khawaraan bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraayin durfamtu waliin ta'uun mootummaa Abiy Ahmad Ali buqqisuun kaayoodhuma akka taatir deddeebiin dubbachaa tur addunyaa waggootaaf dhiirotiyya araaroo jechaa tur ta'ammallee araaroo jechuma jirti Jeffrey Feltman Ameerikarraa Chief Olusegun Maatiyoo Obasanjoo madhaabbat gamta Afrikaa irra naga buusuuf halkaniif guyyaa ol dhaabatu gamta Awuroopaatiif dhaabbati mootummoota gamtoomanillee wam Itoophiyaa kan jabeessanii boo'u jiru Itoophiyaan immoo harka tokkoon qawwee harka kaaniin araar qabachuun biyyatti gaaga'u irratti argamti labsii yeroo muddama kasirni biltsiginnaa labseen kumaatami hidhamuun sunu gosaan adda baasanii farrajuu jiru hidhamu hojjettoota dhaabbati biyyoota gamtoomanii lakkoofsaan 80 dhiyaatan ilaalchisuun ka gaafatam dubbi himaa ministeer dhimmaa jala diina balleessa isaaniitiif hidhaman malee eenyummaaf qabaman uduun jettu sob jechuusa addis istaandaardi balbaloo harka tokkoon naga gaafachaa harka tokkoon qawwee qabatanii loluu nama mootummaan Abiy Ahmad itti jiru kun tabqa xurreeffantuuta fakkaachuu akka nool xiinxaltoota siyaasaa dubbat waraan bilisummaa Oromootiif garee biltsiginnaa humnittis Tigraayiitiif faannoo Amaaraa Itoophiyaan Abiy Ahmad akkum goolamte jirti jedhaan. Deep in the deserts that straddle Ethiopia and Kenya, hundreds of fighters are preparing for a hidden war. Oduu keenya itti aanuun waraanni Itoophiyaa keessaa waraana dantaa United States karaa hedduun miidhu waan ta'eef United States karaa dandeessuun dhaabsisuu qabdii jedha qondaallee duraanii neetoo. Waraana Itoophiyaa kan waraana Baalkaan bara 1990 keessa ture wal fakkaatu kana United States ofii loltoota ishee bobbaasuudhaan dhaabsisuudhaaf haalli hayyamuu fi yoo baatillee carraaqqii nagaa kabachiisuu United Nations keessatti hirmaachuun tarkaanfii dhaabsisuu fudhachuu qabdii jedha qondaallee kun. Abrahaam Birroo waan irraa isinitti hima.
Lammiilee Ameerikaa xinnootu waa'ee biyya tanaa beeka. Biyya baay'ina uummataan Afrikaa irraa lammeessoo biyya gita bittaa faranjii jala hin galle magaalaa guddoon ishee Finfinnee waajirri olaanaa gamtaa Afrikaallee lafa tanarra jira jedhee gala. Artiikilii Bloombergiif ergeen ajajaan duraanii waraana neetoo James Stavridis gaafan ajajaa waraanaa neetoo ture gamtaa Afrikaa faana michummaa gaarii qabna ture. Shiftoota galaanarraa kan qarqara baha Afrikaa adamsuu irratti waliin hojjechaa turre jedha James Stavridis artiikilii waa'ee Itoophiyaa irratti Bloombergiif qoretanaan. Amma garuu biyyi uummata miliyoona 115 waa'ee ishee isinitti mutuun unkuramaa jirti jedha. Wal waraansi ishee keessa deemaa jiru waraana bara 1990moota keessa biyyoota Baalkaan keessa ture wal fakkaataa jedha. Gosaa fi eenyummaa wal qoqqoodanii wal waraanuu Duguggaa sanyii, yakkoota gudeeddii, wal waraansa qabiyyee lafaa, baqattoota miiliyoonaan lakkaa'aman, wal waraansa Baalkaan bara 1990mootaa fi wal waraansa Itoophiyaa bara 2020 haga 2021 keessaa. There are pictures of the missing. There are human remains pretty much everywhere here, by the hundreds. And then at the end there are scraps of clothing and other things that have been recovered with them. James Stavridis wal waraansi amma akkamiin eegale jedhee of duuba deebi'uudhaan baalli fudhachuu Abiy Ahmad yaadachiisa. Waggoota muraasa dura namni biyya ollaa Itoophiyaa faana araara buusuudhaan badhaasa Noobeelii nagaa kennaniif gaafa aangootti dhufu Itoophiyaa keessa abdii ifaatu ture jedha. Biyyatti garuu osoo hin bubbulin kaaba biyyattiitti lammiilee ishee waliin waraana eegalte. Amma waraanni sun bakka mara ga'ee goolama nama sururuutti seente jedha. Amma gareen finciltootaa warra kaabaa kan ministeera muummee wal lolan garee finciltootaa kabiraa ofitti da'anii magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee afoodhaa dhaadachaa jiru jedha. Ministeerri muummee gama isaatiin uummataan waan qabdaniin lolaaf qophaa'aa jedhee waamicha godhee jedha. Qondaalli waraanaa neetoo duraanii James Stavridis Ameerikaa wal waraansa kana keessaa dantaawwan akkamii qabdii maal gochuu qabdi immoo jedhee gaafata. Jalqaba irratti Itoophiyaan biyya uummata guddaati. Lafa bal'aarra biyya jirtu kutaa bulchiinsa Texas si'a tokkoo fi walakkaadhaan caalti. Kun dhimma jabaa tokko. Immoo biyyattiin giddugaleessa gaanfa Afrikaati. Biyyi tun qarqara galaanaa tokkollee hin qabdu. Lafuma goggogaadhaan marfamtee biyya jirtu. Kanaaf wiirtuu tarsiimoo diinagdee fi siyaasaa kaaba baha Afrikaati. Finfinneen immoo wiirtuu dippiloomaatotaatii fi teessoo gamtaa Afrikaa UN'tti Komishinii Diinagdee Afrikaa akkanumallee bakka miisiyoonota ardiilee birootillee. Kalammataa Itoophiyaan wiirtuu siyaasaa fi nageenya ardii Afrikaati jedha. Gamtaa Afrikaatti ambaasaddara United States duraanii kan turan Ruben Bridges waliin dhimma kana haasofnee turre. Innis akkana naan jedhe. Tasgabbiin Itoophiyaadhaa tasgabbii qaxanaa baha Afrikaati. Biyya bobaadhaan badhaate Sudaan kibbaatii haga biyya wiirtuu daldalaa Keeniyaatti. Kanaaf raafamni Itoophiyaadhaa dantaa United States akka jabaamiidha. Wal'aansoo farra shorkeessummaa fi olaantummaa daldalaa Chaayinaa akkanumallee dimookiraasiidhaaf United States gootu ni miidhaa jechuudha. Keessumaa erga ajaja President Donald Trumpin United States loltoota ishee gara kanaa baafte Sahel kutaan jedhamu maandhee shorkeessitootaa ta'aa dhufee jira. Sadaffaan ammoo rakkoo gaagaama namoomaa mul'achaa jirudha. Sababa gaagaama namoomaa Itoophiyaa keessaatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi ejensiiwwan isaa watwaachaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinarri olaanaan mirga namoomaa Dr. Michelle Bachelet waraanni qaama mo'atu hin qabne kun biyyattii unkuraa jira jedhanii turan. Sababni kan biraa United States waraanni kun dhiphisuuf dhalattoonni Itoophiyaa baay'een United States keessa jiraatu. Jarri kun yaaddoo maatii isaaniitiif jecha dhiibbaa United States barbaacha hiriirota guguddaa Washingtonii fi kutaalee Ameerikaa baay'eetti lafa dhiphisaa jiru jedhan. Hiriira namni 75,000 haga 200,000 irratti hirmaatu. Sababoota kanneenii fi kanneen kana fakkaataniif mootummaan Ameerikaa waraana Itoophiyaa keessaa dhaabsisuuf bu'uura qaba jechaadha jedha. Ajajaan durii waraana neetoo kun waraana Itoophiyaa kan waraana Baalkaan fakkaatu kanaan finciltooti baay'een humnoota kaaban mootummaa giddugaleessaa lolanitti dabalamuudhaan gara giddugaleessaa oofaa jiran. Kanaaf waraanni kun kana caalaa osoo hin hammaatiin dhukaasa dhaabuuf mariin eegalamuu qabaa jedhan. Kanarratti carraaqqiin jaarsummaa bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi ergamaa addaa United States Jeffrey Feltmaniin eegalame waan jajjabaachuu qabu jedhan. Carraaqqii dippiloomaasii United States kan waraana kanaatiif kan filatame Jeffrey Feltman beekaa araara kanaaf maluu ka jedhu qondaalli duraanii waraana neetoo Washington Jeffrey Feltman irreechas ulees baatee akka naanna'u bilisummaa kennuufii qabdii jedha. United States carraaqqii nagaa kabachiisuu UN keessatti hirmaachuudhaaf fedha qabaachuu qabdii ka jedhu namni kun waraana kana dhaabsisuuf beekumsa waraanaa fi intelligensii naannoo baha Afrikaa gahaa qabaa jedhee jira. Ameerikaaf loltoota ishee naannichatti bobbaasuun kan deemsisu yoo ta'uu baatellee
walfixiinsa akka Rwaandaa dhufuuf jiru osoo laalanuu callisuun garuu qaaniidha jedha. Kanaaf United States tarkaanfii dabalataa fudhachuu qabdi jedha. The US Embassy has published an advisory suggesting that its citizens reconsider traveling to Ethiopia. Ministri Dantaa Alaa Ameerikaa Antooni Blinken torban dhufu keessa jechuunis sadaasa 15 haga 20 Afrikaa akka daawwatantu himame. Daawwannaa isaanii kanaan biyyoota akka Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Senegaal dhaquu jedhameera. Hariiroo Afrikaa fi United States cimsuu bu'uuraa kan godhate daawwannaan Blinken dhimmoota akka weeraraa koronaa vaayirasii hir'isuu, diinagdee hirmaachisaa ijaaruu, rakkoo jijjiirama qilleensaa xiqqeessuu, ijaarsa dimokiraasii fi nagaa fi tasgabbii jajjabeessuun dhimmoota xiyyeeffannoo jalqabaa argatanidha jedha Ministri Dantaa Alaa Ameerikaa daawwannaa isaanii kana ilaalchisuun ibsa baaseen. Daawwannaa isaanii Naayiroobii irraa kan eegaluuf jiran Antooni Blinken pirezidantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa fi qondaalota biroo waliin wal arguun michummaa tarsiimawaa Keeniyaa fi United States qaban ni jabeessa jedhamee jira. Blinkanii fi qondaalonni mootummaa Keeniyaa miseensota mana maree nageenyaa dhaabbata mootummootaa gamtoomaniitti jantaawwan waloo biyyoota lamaanii akka dhimmoota nagaa fi tasgabbii biyyoota akka Itoophiyaa, Sudaanii fi Somaaliyaatti dhugoomsuu irratti ni mari'atu jedhameera. Filannoon Keeniyaa bara 2022tti filatamus naga qabeessaa fi hirmaachisaa akka ta'u United States tumsa ni gootii jedha ibsi Ministeera Dantaa Alaa Ameerikaa imala Antooni Blinken ilaalchisuun baahee kun. Blinken daawwannaa Keeniyaa booda gara Abuujaa qajeeluun pirezidantii biyyattii Muhammadu Buhaarii waliin qondaalota biyyattii faanas ni mari'atu jedhameera. Dakar Senegaal bakka daawwannaa Afrikaa kana itti xumuranidha. Michummaan United States fi Senegaal irratti pirezidantii Macky Sall fi aangawoota biyyattii faana wal arguun ni mari'atu jedhama. President Macky Sall durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo itti aanu waan ta'aniif dhimmoota Afrikaa ilaallatanii fi duudhaa waloo Afrikaa fi United States irratti waliin haasa'uuf jiru jedha ibsi kun. Oduu keenya xumuraatiin hundeessaan Wikileaks Julian Assange mana hidhaa keessa osoo jiru achumatti akka cidhasaa godhatuuf hayyamameef. Namni kun ragaalee 100,000 lakkaa'aman shira waraanaa Ameerikaa kan Afgaanistaanii fi Iraaq keessaa waliin wal qabatan argachuu fi isas baasee Wikileaks irratti maxxansuun himatamee Ameerikaadhaan barbaadamaa jira. Guyyoo Warriyo bal'inaan isinitti hima. Julian Assange has been given permission to marry his long-term partner from his London prison. Hundeessaa Wikileaks qalame Austraaliyaa Julian Assange mani dhaaxee taayaa warrisata ijoollee dhiira lamdeettee fuudhuuf manni murtii ajaja dabarse. Julian Paul Assange jedhama. Nama gan 50 lammummaan Austraaliyaawii yoo ta'u ogummaa kompiitaraaf aktiivizimii irratti xiyyeeffate hojjetu afaan Ameerikaa seenuun qalmaaf dhiyaate. Waa'ee shira waraanaa Ameerikaa Afgaanistaanii fi Iraaq keessa godha ragaalee 100,000 lakkaa'amtu Wikileaks irra maxxansuun himatame Ameerikaan barbaadamaa jira. Baqatee imbaasii wayseenu waggootaaf eegi imbaasii keettueen booda haaraa mirgisa cabsi jedhame qeeqamuun dubru buufatti jedhanii dabarsanii harka poolisii seensisan. Ministeerri haqa United States himati dabalata 17 rabbanuun nama kan bakkinni jiru United Kingdom keessa qabanii gara USA takka dabarfame dhimmi salaalamuuf irdaddeebiin gaafachuu jirti. There were public addresses by Julian Assange from the embassy balcony. Can you hear me? Himati sirratti Ameerikaan banta keessa tokko qondaalti United States duraanii Chelsea Manning waliin ta'uun odeeffannoo barbaada argachaa ture jedha fakta BBC'n gabaas. Maxxansi viidiyoo hakken war faranjoota bar 2010 keebba'een loltooti Ameerikaa Iraaq keessatti helikoophtarii lammiilee nagaa tumtee hojjeeftu mul'ata. Ogeessi kompiitara kun mirgi waabii eegamee feegii gad dhiifameen duuba guyyaa argamu qaba kabaju Abu Sati United Kingdom yookaan Britaniyaa keessa manidhaa deebisan. British police have arrested the founder of the WikiLeaks website, Julian Assange, and removed him from the Ecuadorian embassy in London. Julian Assange yakka qunnamti saalaatti wal qabatuun Sweden keessatti himatame haga beellama ittaanuu mirgi waabii eegamee fi adoo jiru imbaasii Ecuador Haalandaan keessatti argamtu lixuun kool galtummaa gaafate. Mati jabeenyaaf yakki ittiin himatam cufu waakkachuun kabeekam dhiirsi Stella Morris Julian Assange Abu
abukaatoo sata dhalattuu Afrika kibbataat waliin jaalal jalqabu saat dubbata. Ilmaan isii lachuul foofte hadeet manidhaa keessa yeroo Assanjeen imbaasii Ecuador London jir keessatti kolgaltummaa gaafatta'u hadubbataati warri sakoon. Armaana chagan caala gaayil kenkee seenuun hin danda'am jechuun ajajman murtii gammaduu ajansiis Francis Presitte. Akkeen war faranjoota barkum 2015 irra jalqabe shakkama guddayya addunyaan barbaad waliin jaalal kee turuuf ijoollee salamaan illee kopha guddisu kadubbat jaartiin basaasa kompiitara koon gaafan ijoollee tilachuu da'u dhiirsi internet irra kallattiin manidhaa kee taayina daawwachaa turu jechuu si miidiyaaleen gabaasan. It's a fight for Julian's life, a fight for press freedom, and a fight for the truth. Mootummaa Ameerikaatiif warri isaa waliin hojjetu baqachuun imbaasii kee yeroo ture guyyaa guyyaan deemte dubbisurra